Oromootiin geesse nagaadhaan hulluuqte galanni siyaaga hojjenne dhorkaa tokkolleen qabu. Hannama tokko hangartuu tokko hansaba tokko hangartuu tokko miti guyyaan kun an Oromoo hundumaa han biyya lafaa hundumaaf nagaa kadhannu rakkoo kana keessaan dabarse hundumaaf jechuudha. Karaa gara biraa irrees birraanan inni kabajamuu fi mee ofirra galagalaa warri ilaalaa warri aadaa Oromootiin bareeddan warri aadaa Oromoo muhawwitan warri uffannaa Oromootiin uffatan shamarran dardarni dargaggeessi jaartii mee of ilaalaa akkatti bareednu akkatti adda taanee mul'annu jechaan. Kanaaf birraan kun birraa waan facaafannee margee ga'ee itti dhandhamnu yeroo asheen itti ga'u yeroo inni meesame inni qotame nagaadhaan waan hamaa sana jala hulluuqee nyaataaf dhiyaachuuf qophaa'ee sabni keenya itti qophaa'ee jiru yeroo birraa yeroo hamaan bira darbee ifatti darbe yeroo dargaggeetti walitti yaa'anii migira buqqifatan akka biyyaatti gundoon hodhamu kun wayyaan bareedu kun tola hannufu miti. Yeroo egereef wal kaanimmatan yeroo egereef wal yaadan yeroo anasheete itti ga'ee asheetiin itti nyaatamu yeroo dargaggeessi ittiin irree godhatu yeroo boqqolloon qorqamu yeroo garbuun ga'u yeroo midhaan ga'ee afaan kaannu biyya hedduu yeroo hedduu qotee bulaa keessaa dhufne yoo ta'e hagayyaaf adoolessi keessumaa xinnoo rakkinni akka isheen jirtuun nuti keenya quba hin qabna gara teelaatti otoo deebine rakkinni sun hunduu darbee yeroo inni qotame alaa ga'ee itti nyaachuu itti qophoofnu jaateef birraan keenya irreessi keenya itti waa keenya galateeffanna ittiin adda ta'es yaadanna jechaan malee waan ittiin adda nu kaasee adda nu qootee amanteetti hirkifamee yookaan siyaasatti hirkifamee waan tokkotti hirkifamu miti. Han abbaa fedhetti hirkata hin qabne tokkicha Oromoo han irree keenya nu ta'an ittiin galata waaqa keenya kadhannu jaateef guyyaa kana sabni Oromoo hundi bakka jiru hin galateeffata jechaadha waaqa isaaf. Kanaaf hundi Oromoon kanaaf galateeffannan isin jedha ittaan sinee gara sagantaa keenya qindeessaa keenyatti isin dabarsaa fayyaa ta'a. Obbo Lammiitiin galatoomaa jennaa akka sagantaa keenyatti sa'a 10 amma 11:45 waaree duraatti simata taasisnaa namoota heeggannaa nama dhufu simannaa asitti wal eegna jechaadha sun taasifamaa ture namoonni asitti nu argamanii jiru sunidha sagantaan keenya wal argineerra jechuudha baay'ee bareeda. Sa'a 11:45 amma 12:45 waaree boodatti sirni irreeffannaa ni gaggeeffama eebbi ni taasifama barnoonni gabaabaan waa'ee irreessaa ni kennama sa'a 12:45 amma 1 waaree boodatti yaadni hawaasarraa ni fudhatama irreeffannaan aadaa ilaalchisee jechuudha sa'a 1 waaree booda eegalee nyaanni bashannanni sirbi itti fufa. Sagantaa har'aa warra qopheesse koree qindeessituu kana hin galateeffannaa kan biraa haalli kun successful akka haala mijaawaadhaan ho'ee nu ooluuf namoonni adda addaa ispoonsara kan nu godhan hedduu isaanii as jiruus isaaniif waan isaan hojjetan biizinesa isaanii waliin nu hundi keenya waliin akka dhaabannee isaaniif galateeffannaa hin taasifna sagantaan keenya itti fufa gara akkuma durgoonutti manguddoota dubartoonni fuuldura ta'anii waa'ee irreessaa faarfachaa buunee irreeffannaa wanti irreeffannaa kun baay'ee uummata keenya biratti fudhatama guddaa qaba tokkummaa keenya cimsee biyya keessaa alatti Oromoo wal faana dhaabbatee aadaansaa kun tokkummaan jaalalli maal akka ta'e kan ibsudha caalaa hadiin nu keessa jiran illee uffannaa keenya laalanii maal keenya laalanii maatii keenya laalanii uummanni kun uummata bareedaa uummata jaalatamaa fi jaalatamuu qabu ta'uu dudubbatu naannoo kana kan jijjirani isaan illee akka keessummaan taane waan haasofnu kana warri itti dhiyoo jirtan afaan isaan dhagaaniin nuu ibsaa fi isinii jennaa sagantaan keenya itti fufaa amma otoo gara lagaatti qajeellee gaarii taanatti fakkaata kanarratti ammasitti namoonni dhiichisa wayya sitti nuu jettan yoo jiraattan haala sagantaa qindeeffannee lagatti isin qajeelchina jechuudha.